hin abbaan gaanfa cabsee ormi ija jaamsaadha. Nuun walii keenyaaf kabajadhaan ta'e walii keenya walii kiisuu yoo ta'e wal bukkeen dabaru yoo ta'e ormoo akkamittiin nu ilaala. Eenyummaan keenya xuraa'u aadaan keenya badu aadaan keenya cabsinu bar oromummaa kaleessa haala maarii karaa maarra deemee akka nu bira ga'e hundumti keenya hubannaa keessatti gashine hedduu barbaachisaadha. Akka nama tokkootti akka haadhaatti akka dubartii Oromootti yookiin akka haadha siinqeetti kun wanta hedduu natti dhaga'ameef waama kanarratti dubbachuudhaaf wantoota tokko sarchi yeroon godhu wantoota nama hin fayyadne tokko sooshaal miidiyaa irratti maxxansanii yeroo argamu viyuun isaanii hedduu baay'ata. Kun immoo namoota wanta hin taane facaasaa jiran dhaloota burjaajessaa jiran seenaa xureessaa jiranii akka isaan jabaatan isaan godhu. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota koo ergaa gabaabduun isiniif qabadhee dhiyaatee jira. Haga dhumaatti akka isin na caqastaniif kabajaan isin affeera. Egaa bu'uurri Oromummaa keenyaa inni guddaan aadaa keenya baruudha. Aadaa keenya barree yeroo ittiin jiraannu xiinsammuu Oromoo qabaanna. Safuu keenya haala gaariin yeroo safeeffannu safuu Oromummaa keenyaa yeroo eeggannee ittiin jiraannu immoo baaxii Oromummaa keenyaa ijaarrannee jechuudha. Safuu keenya yeroo cabsinu baaxii keenya dhimisa. Safuu keenya yeroo cabsinu Oromummaatu xiraa. Safuu keenya yeroo cabsinu eenyummaa keenya xureessina. Baay'uu keenya gadi buusna. Ijaa kanaaf safuu keenyatti haa deebinu. Dubbiitu dubbii kaasa. Safuun Oromummaa haala maalirra jira inni jedhu hunda keenyaaf gaaffiidha. Kanarratti akkan haasa'u kan na dirqisiise yeroo dhiyoo kanatti keessumaa bara keenyatti safuun keenya xuraa'aa jira, safuun keenya cabaa jira, safuun keenya wallaalaa jira. Dhalootni akka safuu isaa safeeffatee hin deemne dhaloota gidduutti wanta gaarii hin taane facaasaa jira yookiin dhaloota haaraa burjaajessaa jira. Wanta hin jedheef hin qaba. Egaa dur namni yeroo wallalu maatii yeroo diigamu Oromoo sobee walaraas maatii diigame sobee walitti fida malee sobee gargar hin qabu. Namni dhaabatee yeroo yaadaan walii galuu didee warreemu Oromootu sabatu gargar nama qaba. Nama achi ture kun gargar nama qaba. Har'oonu dhaabannee viidiyoo waraabna. Namni illee haalatti seeraan boo'ee firasaa awwaallachuu dadhabeerra jirra. Egaa bara jennee bara komannee eessa jiru? Kana jechuun anaafsi. Bara kana kan balleesse dhaloota bara kana keessa jiraachaa jirudha. Bara jechuun bara 2022 miti bara 2015-16 kana miti. Barri anaafsi akka Oromummaatti wanta galaanuuf hin taane wanta addunyaa kanarrattis nuuf hin fayyadne tokko faayidaa xixiqqoof jennee yookiin sababa adda addaaf kufaatii obboleessa keenya labsuu maaliif jarjara obboleessi keenya abaluun salphatee abaluun hin kufee abaluun hin cabee abaluun akkas ta'e yeroo wantoota jedhan wanta namaa kufaatii namaa wanta hin taane yeroo labsamee sooshaal miidiyaa irratti gallakkifamu dur afaan keenyaan hin laallu. Amma garuu afaan Oromoodhaan hedduu baay'achaa jira. Kun maalirraa ka'ee nu teenyee wanta kosii achi gallakkifamu sana soofaa keenya irra teenyee ilaaluu qofa osoo hin taane baay'een namaa yeroo namni wal arrabsu yeroo namni nama gadi qabu yeroo namni namaan wanta tokko jedhu jabaadhu itti fufi itti himi akkas jenne nama sanaaf xaa'oo taana akka inni boor namni sun nama arrabsu akka namni sun boor nama cabsu akka inni wal kuffisu akka inni wal sakaalu akka inni dhagaa walitti darbatuu fi gochaa jirra. Yaa jarana maal gochaa jirra? Garamitti deemaa jirra? Akka sabaatti immoo wanta kana yeroo ilaallu sabni saba irratti yeroo sabni saba yeroo kuffisu sabni saba maqaa yeroo xureessu hin abbaan gaanfa cabsee ormi ija jaamsaadha. Nuun walii keenyaaf kabajadhaan ta'e walii keenya waliin dhiisnu yoo ta'e wal bukkeen dabaru yoo ta'e Oromoo akkamittiin nu ilaala. Eenyummaan keenya xuraa'u aadaan keenya badu aadaan keenya hin cabsinu bar Oromummaa kaleessa haala maarii karaa maarra deemee akka nu bira ga'e hundumti keenya hubannaa keessatti gashine hedduu barbaachisaadha. Akka nama tokkootti akka haadhaatti akka dubartii Oromootti yookiin akka haadha siinqeetti kun wanta hedduu natti dhaga'ameef
waama kanarratti dubbachuudhaa fi wantoota tokko sarchii yeroon godhu wantoota nama hin fayyadne tokko sooshaal miidiyaa irratti maxxansanii yeroo argamu yuun isaanii hedduu baay'ata. Kun immoo namoota wanta hin taane facaasaa jiran, dhaloota burjaajessaa jiran, seenaa xureessaa jiranii akka isaan jabaatan isaan godha. Namni sun illee akka karaatti namni karaarraa gore akka karaatti deemu isan godhu, isan fayyadu. So nu warri keenya kosii sammuu keenya keessatti guuru wanta hin taane gola namaa, seenaa namaa, wanta nun fayyadne kufaatii namaa keenya dhaggeeffannee nun fayyadu bor jireenyuma keenya keessatti isuma dhaggeeffanne sana facaasna waan ta'eef irraa ofaa qusannu. Warri wanta hin taane dabarsinu keessumaa yeroo kanatti immoo nama lubbuun jiru du'e haga jechuurra keenya jira. Ani namni dogoggora hin jiru, namni balleessines hin jiru, qeeqaan jiru. Garuu balleessaa keenyarraa barannee dogoggora keenya barree irraa haa deebinu, ofaa sirreessinu, walaa sirreessinu jechaa jira. Yeroodhaaf wanta xixiqqoo argachuun ni danda'ama. Garuu wanti guddaan wanta Waaqayyo namaa qabe nyaanna, wanta Waaqayyo nu laate nyaanna. Yoo umurii qabaanne, yoo umuriin keenya dheeratedha wanta har'a godhanne kan boru. Har'a wanta gadhee facaasaa, har'a summii dhaloota gidduutti facaasaa, uummata burjaajessaa, aadaa keenya cabsaa, oromummaa keenya xureessaa, baaxii keenya caccabsaa akka inni dhimmisu gochaa faayidaan nun argannu eessaan nun ga'u. Abaarsa guddaa yaa sabaa, yaa lammii, keessumaa warri iji namaa sanarra jiru, warri bebbeekamoo taatan wanta tokko yeroo barreessitanii maal akka barreessitanii jechi isin fayyadamtanii sirriimatti ilaalcha keessa gashuutu isinirra jiraata. Warri jalaa dubbistan immoo nama badaa hojjete tokko irraa deebi'i jettanii gorsuudha malee nama keessumaa itti cabsii akkas godhi jettanii nama jajjabeessuuni cufaayyuu namni sun akka inni karaatti hin deebine isa godha. Walaa gorfannu, karaatti walaa deefannu, safuu keenya haa eeggannu. Safuun keenya dhiigaan nu bukkee ga'e waan ta'eef kufaatii obboleessa keenyaatti gammaduurraa ofaa qusannu. Itoo wanti sun nurra ga'eoo, itoo wanti sun nu ta'eoo, wanta ofii keenya irratti hin jaallanne nama irratti gochuurraa ofaa qusannu. Yaada walii haa kabajnu. Yeroo baay'ee yeroo namni wanta tokko godhu ilma abbaa gadaa, intala abbaa gadaa, sabboonaa, sabboontu waliin jenna. Gadaa jechuun dimokiraasii jechuudha. Mirga jechuun mirga walii keenyaa haa eeggannu. Nuyi saba guddaa, saba bal'aa isaati ijoolleen lakkuun turuu tokko boraafattee garaa tokko keessaa baate yaada adda addaa qabaachuu dandeessi, ilaalcha adda addaa qabaachuu dandeessi, wal arrabsuurraa, wal xiqqeessuurraa, walaa qusannu. Siyaasis hin darbaa, wanti hundumtuu hin darbaa, kan hin dabarree kan amma dhumaatti jiraatu oromummaadha. Kan dhalootaa dhalootatti darbuu qabu isa kaleessa dhiigaan darbee nu bukkee dhufe waan ta'eef xureessinee dabarsuurraa ofaa qusannu. Faayidaa dhuunfaaf jennee wanta sobaa facaasnee baay'uu keenya gadi buusuu akka bor dhugaan ba'uu hin oolu waan ta'eef wanta nun fayyadne gochuu ofii keenya walii mataa keenya nu diiguu danda'a waan ta'eef dursinee ofaa qusannu. Wanta gaarii hojjennee maqaa keenya dinqa seenaatti haa galmeessinu. Maqaan wanta hundumarra caala waan ta'eef oromummaa keenya haa tikfannu, walaa gorfannu, wal arrabsuurraa, kufaatii walii hawwuurraa, du'a walii hawwuu fakkaata wanta hin taane, wanta dhageenye, wanta soba ta'e wayii tokko maxxansuurraa walaa qusannu. Wanta namni godhu funaannee hin jirree wanta gadhee barreessuurraa namni tokko wanta kudhan gaarii godheera yoo ta'e wanta tokko yoo balleesse biraa dabarruuf wal gorfachaa afaan gaarii walitti dubbachaa afaan gaarii afaan gaarii irra caala jedhu Oromoon yeroo mammaaku walitti dubbachaa oromummaa haa ceesisnu, itti gaafatamummaa seenaa jalaa haa baanu adaraan jechuu barbaada. Kun ergaa waraanaadha. Kaayyoon keenya immoo qajeelummaa sammuu namaa soorudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Horaa, deebanaa, dagaagaa halkan gaarii qabaadhaa.